Uummanni ijaaramuun yoo socho'e jijjiirama ajaa'ibsiisaa fiduu akka danda'u bu'aalee raawwii hojiilee adda addaatiin galmaan agarsiiftuudha jedhan itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjama. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleetti hojiin misooma sululaa ji'oota lamaaf hojjetamaa ture bakka hooggansa olaanoon magaalatti argamanitti eebbaan goolabameera. Hojiin misooma sululaa kun gaara qacamaa irratti daagaa hidhuu fi istiraakcharoota jiidhinsa qusatanii fi haramiinsa biyyoo hambisan kanneen biroos of keessatti hammateeraa jedhan hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Boolee obbo Bariisoo Baqqalaa. Baay'een isaa kan kanarratti hojjetaa turani warri Harargeetillee jiru warri amma buqqaatota Harargeerraa gamanatti dhufani isaan san dabalatee aanaalee sadeenuyyuu adda shiraaraa aanaan gooroo aanaan dhakaa adii karaa guuttaa'in hirmaannaa isaan hundumtuyyuu saayitii qabu waan ta'eef saayitii isaan irratti dhaabbataniit uummata hirmaachisuudhaan dargaggeessa hundi isaatuyyuu ogummaa ani immoo amma akkuma amma kaaftan warra Harargeettu kana karaa guuttaa'in irra deemaa ta'eet wanni sirraa'u qabu sirreessa karaa guuttaa'in maakiroobeezinii daagaa biyyoo daagaa dhakaa karaa guuttaa'in akkasumas immoo boolla biqiltuu as keessatti wantoonni baay'een qophaa'anii jiran amma karoora keenya immoo leegaasii kan biqiltuu ashaaraa magariisaa wajjin qabate ganna immoo amma asumarratti finneerannee biqiltuun qophaa'ee boolli qophaa'ee jira waan ta'eef biqiltuu qopheeffanne finneerannee asitti kan uummata keenya wajjin kan dhaabnu ta'a waan ta'eef. Akka magaalattiitti hanqinoota damichaan yeroo darbee mul'atan fooyyessuuf muuxannoo turee fi gara biraa irraa argame fayyadamuun daagaa kiiloomeetira 45 karoorfame keessaa 41.5 raawwachuun danda'ameera kan jedhan immoo itti gaafatamaa waajjira qonnaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Dr. Nuuraddiin Muhammadi. Daagota garaagaraa hin hojjennee turre haga ammaatiin garuu gara 41.5 hojjechuudhaan almost 90% ol hojjechuu dandeenye jira. Hojjechuu osoo hin taane immoo bara kana karaa qulqullina qabuun kan baroottan darbanirra muuxannoo duraan ture fudhannee lammaffaa immoo galata kan qabu hawaasa qonnaan bultoota gootoo misoomaa obboleewwan keenya kan Harargee turan isaan achirraa akkaataa hojii deeggarsa ogummaa nu godhaniif muuxannoo duraan qaban san akka obboleeyyan isaanii warra giddugala biyyaa jiran kanaaf qoodan qabu goone hawaasa lachuu walitti hinnee akka irraa baratan goone hojii fakkeenyummaa qabu qulqullinaanis baay'inaanis karaa adda ta'een bara kana akka magaalaa Adaamaatti hojjetamaa tureera. Kantiibaa Ittaantuun bulchiinsa magaalaa Adaamaa Addeen Seenee Muhammad magaalattiitti hirmaannaan hawaasni hojiilee misoomaa irratti taasisu daran dabalaa jiraachuu ibsan. Mootummaan keenya mootummaan jijjiirama gama hundaan taasisaa jiruun qabeenyi uumamaa keessumaa Itoophiyaan qabeenya uumamaatiin badhaatuudha. Qabeenya uumamaa kana kunuunsinee akka itti fayyadamnuuf kallattii fi karoorri bu'ee hojiirra erga ooluu jalqabee bu'aawwan gurguddaa galmeessaati kan ture. Kanaaf guyyaa har'aatis kutaan magaalaa Booleedhaa hojiiwwan kunuunsa uumamaa ganna kana keessa hojjetamaa turan sirna cufiinsaa isaa sagantaa bifa miidhagaa qabuun hirmaannaa jiraattota kutaa magaalaatiin guyyaa gaggeessaa jiru kun hiika guddaadha kan qabu. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa gama isaaniitiin uummanni ijaaramuun yoo hojjete jijjiirama olaanaa fiduu danda'aa jiran. Magaalli Adaamaa muuxannoo argee jiru qindeessummaa waajjira qonnaa magaalaatiin qindeessummaa kilaastera dinagdeetiin hojiin kun kutaalee magaalaa hunda keessatti karaa fakkeenyummaa qabuun akka hojjetamu godhamee jira. Keessumaayyuu immoo kutaan magaalaa Boolee calqabbii irraa kaasee uummata Harargees naannoo kana jiru uummata goota uummata misoomaa uummata nageenya jaalatu uummata tokkummaa jaalatu uummata iftooma qabu naannoo kana jiru karaa bal'ina qabuun hirmaachisuudhaan kutaa magaalaa Boolee aanaalee sadan uummata misooma jaalatu naannoo kanatti hirmaachisuudhaan hojiin fakkeenyummaa qabu kun hojjetamee jira. Hojiin kun caalmatti babal'atee deemuu akka qabu hojiin kun caalmatti uummata keenya fayyadamaa gochuu akka qabuuf ammas hojiiwwan itti fufanii hojjetaman jiraachuu akka qaban wanti nutti agarsiisu jira. Kanaaf immoo bu'aaleen misoomaa magaalattiitti galmaan fakkeenya guddaa ta'uu eeran. Rakkoo qaala'insa jireenyaatiin miidhamuun qabu rakkoo akkasumas jijjiirama qilleensaatiin miidhamuun irra hin jiraatu kana hundumaa hojjechuu akka dandeenyu nutti agarsiistanii jirtanii hojii qabatamaa amma argaa jirru kana caalmatti jiruuf jireenya keenya akka fooyyessuuf irratti hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Hirmaattonni sagantaa misooma sululaa dubbifnee gama isaaniitiin yaada kennaniin. Misoomni kun kiyya jee akka hojjetu taasisuudhaan nullee caalaa cimsee akka galgala ganama asirraan galle nu godhee jira jechuudha. Qoricha inni barbaadu madaabaraa ta'ee dikee ta'ee waan barbaachisu bira dhaabbannaan tuttuqaa isaa irraa baraarra.